Ashama akkam jirtu hordoftoota caalitu bakka jirtanitti nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Warri mana caalii faaraa taatan subscribe gochuun maatii ta'a. Maatiin koo immoo viidiyoo kana laayikii gochuun daggatina. Waawu jedheera. Shamarree yeroo jalqabaatiif biyya Arabaa keessaa galtee guyyoota 3 keessatti hojii uumte shamarree yeroo jalqabaa jedhee ani fudhadhe shamarree kana. Hundumti keenya warreen biyya Arabaa keessa jirru fakkeenya mucaa kanarraa fudhachuu qabna kan jedhuuf akkasumas ani hedduu waan natti tolteef fakkeenya guddaa waan naa taateef isiniif dhiyeessuu barbaade. Madootu jedhamti mucayyoon kun biyya Saudi Arabiyaarra waggoota hedduuf hojjechaa kan turte seeraan alallee turte qabamtee maal jettee rakkina garaagaraa daddabarsitee hamma guyyoota 3 duratti gara biyya isheetti godaantee jirti jechuudha. Haa ta'u garuu biyya ishee galtee asiif achi deemuu namoota gaggaafachuu bakkeewwan bashannanaa adda addaa deemuu osoo hin ta'in hojiin ishii qaxxitaadhuma maal ta'e kara hojiitti seenuu ta'ee jechuudha. Kuni nuyi fakkeenya guddaadha warreen biyya ambaa keessa jirruuf fakkeenya guddaa nuuf ta'uu qaba. Akkasumas illee yeroo baay'ee namoonni biyya keessatti hojjechuun hin danda'amu, in ulfaataa, in dhufinaa, qarshii qabachuu qabdu, hojjechuun qabdu wantoota garaagaraa nuun jechuudhaan akka nuti garaa murannee kara biyyaatti hin galleef abdii kan nu kutachiisan hedduutu jira. Akkasumallee maallaqa wanta tokko uumee hojjechuu dandeenyu osoo harka keenyarraa qabnu namoonni nu sodaachisuudhaan kan ofirra taa'aa jirru biyya ambaa keessatti yeroo keenya umurii keenya gubaa jirru fayyaa keenya dhabaa jirru hedduu keenya akka taane homaa shakkii hin qabu jechuudha. Tole qaamee mucayyoo kanarraa maal hubannaa sagalee ishii kanan isiniif qooduu dhiiseef xiqqoo afaan Amaariffaan waan hojjettuu fi waliin makuu waan hin barbaanneefidhaan jechuudha. Meeshaaleen isheen amma nu agarsiisaa jirtu isheen jiraattu magaalaa Buttaa jiraati. Dabuub Kililii keessa jechuudha. Mana uffataati kan isheen bantee jirtu. Mana uffataa wayyaalee babbareedaa akkuma argitan kana magaalaa qarqara irratti kan isheen hojjetaa jirtu jechuudha. Ofitti gammaddeeti yeroo ammaa kan isheen hojjetaa jirtu jechuudha. Maaliif namni waan kooti jedhee gaafa banee iddoo hojii isaa oolee galu isa gurguratee maallaqa argaturra bakka oolu argachuusaatu hundaa ol isa gammachiisa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf mucayyoon kun meeqaan hojii bante kan jedhamuuf illee maallaqa nuuf keessee jirti akka haaraa tokkotti kan isheen yeroo ammaa agarsiisaa jirtu jechuudha. Uffataalee garaagaraa caamawwan adda addaa kan daa'immanii kan namoota gurguddoo akkasumas koosmootiksiin garaagaraa ni jijjiiraa jechuudha. Guddifachaa deemti jechuudha. Mucayyoon kun egaa kan isheen dubbatte kan isheen itti eegalte yeroo ammaa meeshaalee nu agarsiisaa jirtu kana mara kan ittiin guutte qarshii 100,000 jechuudha. Qarshii 100,000 meeshaaleewwan kana guuttatteerti jechuudha. Qarshiin 100,000 kun egaa nuti kan beekuu qabnu osoo torban tokko mucaan kun galtee asiif achi deemtee maal jettee yeroo muraasa keessatti ni dhumaa jechuudha. Kanaaf ishiin qaxxitaadhuma maal goote hojiirra oolfattee jirti jechuudha. Hannaa obboloota koo biyya ambaa keessa jirtan maallaqa muraasa qabdan asiif achi bittinneessuu dhiisaa fira koo maal koo jechuu dhiisati kara biyya keessanitti galaa hojii uummadhaa jiraadhaa. Biyyi ormaa fokkistuudhaan isiniin jechuu barbaada. Mucayyoon kun dhugaa rabbii dubbachuudhaaf hedduu natti tolte jechuudha. Hojiin ishii maaliifin nama yeroo jalqabaa guyyaa muraasa kana keessatti boqoteeyyuu osoo hin quufin hojii jalqabu ishee waan argeef hedduu natti tolte jechuudha. Jabinni ishii, daddafinni ishii, ariitiin ishiin hojiidhaaf qabdu, jijjiiramaaf qabdu hedduu kan natti toledha jechuudha. Kanaaf isinii qooduu barbaade akkasumas waa hedduurraa baranna jennee abdii qabna. Hundumti keenya keessumattuu warri nuti galuudhaaf sodaanne maallaqa muraasa too qabnu galuu sodaanne waa hedduurraa baranneedha abdii guddaan qaba. Kanaaf obboleeyyan koo jajjabaadhaa warreen biyya ambaa keessa jirtan waaqayyoon nagaan isin haa galchuu waan qabdan qabadhaa kara biyya keessanii deemaan isiniin jedha. 100,000 hojiin hojjetamuu ni danda'a jechuudha. Asirratti garuu nuti waan hubannu qabnu mucayyoon kun kan ishirraa hubadhoo jiraate osoo asiin ka'in
bakkee hojii hin barbaachisa waan ta'eef bakkee hojii qopheessisiifatteerti jechuudha. Bakkee hojii namoonni duraan dursanii maatiin keenya nu qopheessanii nu eegnan nuti galee guyyaa tokko lama keessatti haalumaan gara hojiitti seenuu akka dandeenyudha jechuudha. Kan inni irraa hubadhe yeroo baay'ee kan nama rakkisu bakkee hojiiti waan ta'eef bakkee hojii barbaadanii argachuun haala salphaa ta'een ni ulfaata waan ta'eefidha. Jabaadhaa 100 qabaa 200 qabaa 3 qabaa galuun sodaadhee maaliin hojjedha wanta jedhu sana sammuu keessan keessa haqaati kara biyya keessanitti kutaa hojii keessan hojjedha isiniin jechuu barbaada. Galatoomaa turtii gaarii isiniin jaalladha. Viidiyoo kana laayikii gochuun dagatinaa.